Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu. Har'as qophii gabaabaa akkuma irratti dhaabbanne irraa kan eegallu ta'a. Straight line method kan ilaallee turre ammaan dura. Ammas kanumaan wal qabatee methods of depreciation irraa isa lammaffaatti kan ilaallu ta'arra. Units of activity kajoo kana ilaallaa jechuudha. Unit of activity yeroo jennu unity hojii mala akkamiin akka hojjetu unitiin kun kan ilaallu ta'a jechuudha. This method is used for a state was useful life is limited by physical wear and tear rather than obsolescence. Malli kun jechuudha qabeenya umriin faayidaa isaanii ta'eef kan ooludha jechuudha. Faayidaa isaaniitiif faayidaa qabeenyi sun itti ooluudhaaf kan ittiin fayyadamnu unit jennaan jechuudha. Unit activity jennaan jechuudha. Inni kun akkamitti akka daangeffamu immoo inni kun qaama lamaan kan daangeffamu caalaa dulloomuu irratti kan ta'udha jechuudha. Inni kun dulloomuu irratti kan unitiin san depreciate ta'u malee kan wear and tear'dhaan daangeffamu sanii miti jechuudha. Inni isaan kana caalaa dulloomuu irratti kan unitiin kun depreciate godhuudha jechuudha. Wear and tear jechuun akkuma as walitti ilaalletti sababaan ittiin depreciate ta'u sababaa lama jenne. Sababni inni tokkoffaan physical deterioration and obsolescence. Isaan kana lamaan irraa unit activity kun amma obsolescence kanarratti hundaa'uudhaani sababaa kanaan kan gad bu'u jechuudha unitiin kun jechuudha. Inni kaan wear and tear'dhaan kan depreciate ta'u miti jechuudha. Akkaataa itti unit of activity itti hojjennu jechuudha. The asset is life is expressed an expected unit of output such as hour, mile or number of units. Qabeenyi kun jechuudha haala kamiin akkaataa itti ibsamu qaba jechuudha. Inni kun haala kamiin akka ibsamu yoo kan laallu ta'u faayidaan isaa hour'dhaan kan ilaalamu ta'a. Miles and lakkoofsota unitiitiin kan ibsamudha jechuudha. Inni unit activity jechuudha. But straight lining garuu passage of time dhaan fayyadama. Passage of time jechuun wear and tear'dhaan jechuudha. Akka haaluma saniini wear and tear yeroo cicciramuudhaan dulloomuudhaan baduudhaan haala kanaan kan laalamu ta'a. Inni kunimmoo expressed as such as hour, miles, number of units. It is based on the assumptions. Inni kun maalirratti bu'uureeffate yookaan jalqabeeffata tilmaama irratti kan hundaa'u ta'a jechuudha. That an asset depreciate only as it is used. Qabeenya kun jechuudha akkuma itti fayyadamnu qofa gatii hir'isa jechuudha. Only asset are depreciated at only as it is used. Fayyadamuma keenyaaf asseetiin san gad bu'a jechuudha. Hammamta akka fayyadamuuf deemu. Fakkeenyaaf akka kanarratti qoxaarii tokko qoxaarii jechuun kan teerikaa yookaan ifaadhaaf fayyadamnu qoxaariin lakkoofsi isaa dhufa kan bishaanis haa ta'u lakkoofsi isaa hojjeta wanni sun yeroo qoxaarii kana amma asseetii isaa depreciate godhuu feenu maal ilaaluu qabna jechuudha. Hourly or mile or number of unit yoo kan hojjete qoxaariin san isa sanarratti dhaabbannee isa sanarraan hagamta akka depreciate godhamu kan ittiin ilaallu unit of activity jennee ilaallaa jechuudha. Okay, example isa kanarratti haa ilaallu. Assumption that the delivery truck in the previous example has estimated useful life of 100,000 miles. Fakkeenya armaan olii kan tiraakii irratti hundaa'uudhaan fakkeenya armaan olii yeroo jennu straight line irratti kan hojjennedha. Nooti isa asirratti arginu kana kan koostiin isaa 13 akkasuma residual value 1,000. Namoonni straight line methodii kana hin daawwatin yoo kan jiraatan taate isaaf booda seentanii ashaamtu jettanii seentanii ilaaluu dandeessanu yookaanis immoo descriptionii jala isiniif kaayuudhaaf nan yaala. Isa kanarratti example kanarratti fayyadamuudhaan estimate useful life in wanta meeshaa sanii maayilii meeqa maayilii 100 jechuudha. In the first year of its usage it is driven 15,000 miles. Inni kun waggaa jalqabaa isaatti fayyadamiinsa driviniin isaa 15,000 maayilii deemu ta'a jechuudha. The depreciation for the first year is then computed as follows. Isa armaan gadii kanarratti amma first year irra dhaabbannee kan hojjennu ta'a jechuudha.
Okay. Depreciation per unit of output yoo kan hojjennu ta'u cost minus residual value over estimate unit of outputs. Inni kun akkuma fakkeenya straight line irratti hojjenneeti jechuudha. Straight line depreciation per year akkuma isa kanaatti cost minus residual value over useful life in year ta'a jechuudha kan straight line dha. Isa kanarratti immoo estimate unit of output dhaan kan baay'ifnu ta'a jechuudha kan hir'u ta'a jechuudha. Okay, straight line depreciation per year yeroo kalaallu ta'u kuma 13 cost keenya akkuma previous example of straight line irratti ilaalle residual value keenya akkasumatti kuma tokko ta'a over 1100 miles dhaan kan hir'u ta'a jechuudha. Kanaaf per mile keenya meeqa ta'a jechuudha 0.12 per miles percentage rates nuuf dhufa jechuudha. Isa kanarra dhaabbanne in the unit of output method a fixed amount of depreciation is assigned to each unit of output produce or each unit of capacity used by the plant assets. Isa kanarratti sammas waggaa jalqabaarra depreciation expense yeroo baay'ifnu ta'u per mile asirratti arganneen kan baay'ifnu ta'a jechuudha. Per mile nuti asirratti arganne 0.12 multiplied by first years. First year keenya asirratti 15 miles hadeeme ta'a jechuudha. Percentaa 12 kana yoo 15 mileidhaaf kan baay'ifnu yoo ta'u kan ta'ute yeroo kana waggaadhaan waggaan tokko meeqa nuuf dhufa jechuudha 1800 bir nuuf ta'a jechuudha depreciation nuuf ta'a jechuudha. Depreciationii 1800 waggaadhaan nuuf agarsiisaa dhufa jechuudha. Kanaaf teebilii kanarratti mee haa ilaallu. Teebiliin kun waggaa 5 qabna asirratti akkuma previous example jennetti useful life isaa waggaa 5 akkasuma unit of activity nuuf kennama 15 30 20 25 akkasuma 10 jennee waggaa 5niif keenya jechuudha. Depreciation cost or units or depreciation rating keenya 0.12 per mile nuuf dhufa jechuudha. Isa kun waggaa 5niifuu kan keenyu ta'a jechuudha. Annual depreciation keenya yoo kan waliin baay'ifnu ta'u akkamitti akka argannu unit cost times depreciation rate sin arganna jechuudha. Akkuma jalqaba first depreciation expense keenya 0.12 multiply by 15,000 nu dhufe jechuudha. 1800 asirratti arganna jechuudha. Akkasuma waggaa lamaffaa 30 baay'isuu 0.12 3,600 akkasuma 20 baay'isuu 0.12 akkasuma 2,400 nu dhufa. 25,000 multiply by 0.12 akkasuma 3,000 nu dhufa. 10,000 waggaa 5ffaarrattis 10,000 baay'isuu 0.12 2,200 nuuf dhufa jechuudha. Annual depreciation keenya haala kanaan yeroo takka gad bu'a yeroo takka ida'amaa dhufa jechuudha. Kan ittiin depreciation nuuf ta'u haala kanaan nuuf deemaa jechuudha. Accumulated depreciation kana yoo kan argannu ta'u immoo accumulated depreciation keenya annual depreciation of first year plus annual depreciation of second year plus annual depreciation of n years jennee qabachuu dandeenya jechuudha. Formulaa isaa jechuudha. Annual depreciation jalqaba asumatti baafannaa jechuudha. Inni itti aanu 1,800 ida'uu 3,600 5,400 nuuf fidaa jechuudha. Akkasuma erga 5,400 arganne 5,400 ida'uu 2,400 7,800 nuuf dhufa. 7,800 ida'uu 3,000 akkasuma 10,800 nuuf dhufa. 10,800 akkasuma 2,200 yoo kan ida'anu ta'e 12,000 accumulated depreciation keenya ida'aa dhufa jechuudha. Inni kun maloota ittiin accumulated depreciation yeroo hunda uniformly increase tahaa deemudha jechuudha. Akkuma jalqaba straight line irratti dabarsine irratti kan ilaalle ta'etti jechuudha. Inni dhuma book value argachuudhaaf cost minus accumulated depreciation dhaan arganna jechuudha. Costing keenya on previous examples straight line irratti hundaa'uudhaan immoo 13,000 costii qabaachuu keenya beekuu qabna achirratti. 13,000 hir'isuu 2,800 akkasuma 1,200 akkasuma ammas 13,000 hir'isuu 5,400 7,600 akkasuma waggaa sadaffaarratti 13,000 hir'isuu 7,800 akkasuma 5,200
akkasuma waggaa afuraffaa irratti 13,000 hir'isuu 10,800 2,200 nuuf dhufa. Akkasuma waggaa shanaffaa irratti 13,000 hir'isuu 12,000 akkasuma 1,000 nuuf dhufa jechuudha. Book value keenya uniformly decrease ta'aa dhufa jechuudha. It is the rules accumulated depreciation are against or vice versa of book value jechuudha. Yoo accumulated depreciation idaa dhufe akkasuma book value hir'isaa dhufa jechuudha. Inni kun faallaa waliinii ta'uu isaa asirratti hubannaa jechuudha. Mee ammas fakkeenyota biraatiin ilaallu isa kana fakkeenya isa salphaa ta'een haala salphaadhaan akka isiniif galuuf fakkeenya lamaffaa kana arganne ammaasi koostiin keenya 100,000 salvage value 10,000 qabna operation hourly keenya 10,000 akkasuma useful life keenya waggaa 4 akkasuma usage in hourly waggaa waggaadhaan hourly akkamta akka fayyadamnu waggaa 4 kana irratti yoo jennu 2,800 3,600 2,400 akkasuma 1,200 isaan kan arganna jechuudha. Wanni nuti calculate goonee barbaadu qabnu depreciation rate, depreciation expense, accumulated depreciation and book value. Isaan afran kun dirqama wantoota barbaadamuu qaban jennee unit of product or unit of activity method irratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay, mee hourly depreciation rate jalqaba ilaallu isa kana barbaaduudhaaf akkuma fakkeenya jalqaba jennetti cost minus residual value or salvage value over operating hours. Isa kana 100 cost qabna akkasuma salvage value keenya 10,000 hir'isu akkasuma 10,000 hourly kan qabnu ta'e isa kana yoo qalii hir'u ta'e 9 hourly qabna jechuudha. 9 hourlyidhaan isa kana kan ilaalla jechuudha. Isa jalqaba maayiliidhaan kan hojjenne ta'a amma immoo hourlyidhaan hojjechuudhaaf deemna. Hourlyin keenya 9 hour ta'a jechuudha. Akkasuma depreciation expenses baasiilee gadi bu'iinsaa waggaa waggaadhaan meeqa akka ta'u as gadiitti ilaallaa jechuudha. 2,800 waggaa jalqabaa irratti akkuma ilaalletti 2,800 baay'isuu 9 akkasuma 25,200 nuuf dhufa jechuudha. Isa kana teebiliidhaan haa ilaallu teebilii isaa armaan gadii kana haala kana kaayyachuu qabna jechuudha. Waggaa years waggaa afran keenya isin keenya koostiin keenyas 100 ta'uu waggaa hunda irratti barreessina. Hourly keenya immoo 2,800 3,600 2,400 2,200 isaan hangi kun isaan nuuf kennamanidha jechuudha. Depreciation rate keenya immoo akkuma as amma arganne kanatti hourly keenya 9 nuuf dhufa jechuudha. Waggaa afran hundaaf hourly 9 goonee keenyaaf jechuudha. Depreciation expenses barbaaduudhaaf isa armaan asirratti arginu kana hourly multiply by depreciation rates dhaan kan arganudha jechuudha. Depreciation expense 2,800 baay'isuu 9 25,200 3,600 baay'isuu 9 akkasuma 32,400 akkasuma 2,400 baay'isuu 9 21,600 2,200 baay'isuu waggaa afuraffaa irratti 2,200 baay'isuu 9 10,800 nuuf dhufa jechuudha. Depreciation expense haala amma formulaa himne kanaan kan nuuf argannu ta'a jechuudha. Inni itti aanu accumulated depreciation idhaan. Accumulated depreciation ida'ama depreciation expenses kanaan kan argannu ta'a akkuma fakkeenya kana duratti dabarsine jechuudha. 25,200 jalqaba achirra kaayyannaa waggaa jalqaba waan ta'eef waggaa itti aanu 25,200 ida'u 32,400 57,600 nu dhufa 57,600 ida'u 21,600 akkasuma 79,200 nu dhufa 79,200 ida'u 10,000 fi 800 90,000 nuuf dhufa jechuudha. Accumulated depreciation haala kanaan kan argannu ta'a jechuudha. Inni itti aanu book values. Book value argachuudhaaf cost minus accumulated depreciation idhaan akkuma seera formulaa isaatti costiin keenya 100 waggaa 4 irrattu 100 keenya hunda accumulated depreciation kanaan hir'isna jechuudha. 100 akkasuma 25,200 yookaan dhiste 7,800 dhufa bakka irratti sorry 25,800 bakka goone kana accumulated depreciation waggaa jalqabaa 25,200 nuuf ta'uu qaba. Kanaaf 7,800 nuuf dhufa akkasuma 57,600 kana akkasuma 100 irraa hir'isna akkasuma 42,400 nuuf dhufa waggaa sadaffaatti 100 hir'isuu 7,900 200 800 nu dhufa inni dhuma
dhibba hir'isuu 90 yoo kan hir'isu ni ta'u 100 irraa 90 hir'isnaan 10 nuuf dhufa jechuudha. Haala kanaan unit of activity itti hojjetamu haala kanaan hojjetama jechuudha. daawwattoota keenya akkuma beekamu gaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe like godhuudhaan nu jajjabeessaa hamilee nutti horaa jirtan like godhuudhaan nu hordofuu keessan arginee jirra akkasuma nu jajjabeessaa malee isiniin jenna jabaadhaa isin jechuu barbaada.